Leelaati Sammaan jedhama Alam Ganaarraan. Waaqayyo waan guddaa naa godhee waa'ee mucaa kanaan dhugaa ba'a. Mucaa kan dhalatee torban lamatti dhukkubsatee. Ayyee. Dhukkubsatee garaan isaa baay'ee bokokee kaakkaan ba'uu fidideennaan xeenaa xaabaa geessin. Xeenaa xaabaa gaafa geessinu xeenaa xaabaan immoo gaandiitti nu saaferiiferii gaandiin immoo hin danda'u jedhee Xiquur Ambassaatti nu barreesse. Xiquur Ambassaatti gaafa nu barreessu achi Xiquur Ambassaa torbeen lama yaalamee sarjarii ta'uu qabaa jedhan. Opereeshinii ta'uu qabaadhaan. Tole. Sarjarii ta'ee gommaan bukkeedhaan galee fi guyyaa sadii booda gaafa inni xinnoo ishee guddatu lammaffaa sarjarii ta'ee deebi'aa fi jedhan qaama isaa seeraan kan uumamaatti. Kanaaf tuubboon galuu qabaadhaan. Tuubboon galuu qabaa jedhan. Ayyee. Achi booda galaati deebi'aa gaafa isaan nuun jedhan nun immoo gaafa qaxaroo keenya as dhufne gastaawusii. Jala dabartanii. Tole. Gastaawusii gaafa nun as dhufnu namni waaqayyoo bilisaa jedhan. Tole. Bilisaa jedhanii amma ammaatti mucaan koo nagaadhaa waaqayyoon naa galateeffadhaa. Galateeffadhaa fi waaqayyoon. Yeroo isaan bilisa siin jedhan akkamitti yaadde? Yeroo isaan bilisa naan jedhan maanni kana duwwaadhaan Alam Ganaadhaa bahee dhufeen bilisa bichaa naan jedhu jedheetan. Ayyee. Isaan ka'e bakka hin deemnaan jedheen ganama ka'eetan. Akka aarii wayii moo? Nanaare maayinati moo qasannee deemna naan jedheen lakkii ammuma galla maanni bilisa bichaa nuun jedhan isaan bakka hin gallan. Tole. Tole. Lakki dhiisii dibatni namaa garaa garaa dhaatiin beektu waa'ee isaanii naan jedhe. Ayyee. Garaa garaa hojjetaa tokkoon kadhataa sirra qabata si qaqqabaa oolanii miti bilisa isaan jedhan bakka waaqayyotti mul'isee naan dhuga baatii fidii jedhanii dhuga baatii geessina bakka bilisa mucaan hin gallan naan jedhe. Ayyee. Achi booda gaafa namni na gaafatu maarsiin jedhanii achi gastaawusii galtee naan jedhan. Ayyee. Lakki bosaanoo bilisa naan jedhanii jedheen. Ayyee. Kanuma bichaadhaan kanuma bichaa bilisa naan jedhanii jedheen. Tole. Birrii kaffaltanii jennaan kaffallee irra bilisa jedhanii bakka hin jedheen. Tole. Achi birrii meeqannaan amma kanan jedheeni. Tole. Achi Xiquur Ambassaatti immoo nuun kaffalaa turre guyyaatti marfee 8 waraannata mucaan kun. Tole. Guyyaatti marfee 8 akka mataa marfeen inni tokko birrii 400 bitamaa sa'aatii tokko booda guyyaa sana booda yeroo tokko akka matee sanaan booda intini ta'a hin gatama. Garuu asitti waaqayyo jecha tokkittiidhaan viijinii dhaqaatii kaasaa kan biyya alaatti viijiniin 3,500 kan kaasan jiru Xiquur Ambassaa fi lafiitii viijinii kan jedhamu jira. Isaan biratti kaasaatii dhukkubni isaa yoo mul'ate narbii isaa du'e waan ta'eef kaakkaa baasuu hin danda'u mucaan kee jiraachuu hin danda'u jedhan. Tole. Mucaan kun ala sana guyyaa 18 dhalate. Gaafa isaan akkas jedhanii viijinii gaafa nuun birrii hin qabnu. Birrii amma kana nuun itti akka mammaa ture iyyuu birrii ishee amma qabnudha. Ishee kaan immoo firris nu erganiiru. Amma immoo yoo viijinii geessine daganaa Xiquur Ambassaa sarjariin tinii gochuurraa gastaawusii gallee gastaawusii gallee namni waaqayyoo bilisa jedhanii waaqayyoof galannaa ta'u. Mee galateeffadhaa fi waaqayyoon. Sinafee tuubboo galchuun sinafee gooftaaf galannaa ta'u. Mee tuubboo yeroo sana sitti kennaniiru tuubboo jarri kan gashuuf jedhan. Kana galuuf ture jechuudha. Kana galchuuf turan. Bukkeedhaan kana gashanii fi amma ji'a sadiitti kanaan fayyadamu. Amma kun lafatti hafe. Kun hin hafe waaqayyoof galannaa ta'u. Harka keessan walitti rukutaa waaqayyoof galataa waaqayyoof galataa. Meegaa jechuma gabaabaa tokkoon waaqayyo mana keessa irratti waan haaraa hojjete namoota dhufanii rakkatan akkuma kana kan danqamanii dhufantu jiru mana ta'anii miidiyaa kana kan ilaalantu jiru maal jetta? An kanan jedhu waaqayyo akkuma jedhame akkaataa garaa garaan hojjeta. Nama dibe nama baay'ee qaba garuu dibatni isaanii garaa gara. Jecha garaa garaa kenneef waaqayyo. An garuu gaafa sana isaaniin waaqayyo abbaan koo bilisa sin baasee narra isaan jedhani waaqayyo abbaa isaanii duwwaadha moo waaqayyo abbaa koo jedhanii jedheetan. Tole. Waaqayyo abbaa isaanii duwwaadha moo waaqayyo abbaa hundumaati maaliif waaqayyo abbaa koo jedhu dheefaa isaan akka sedhan nanaaraan. Tole. Maaliif waaqayyo abbaa koo lasaan jedhan an musliima keessatti guddadhe kan isaanii duwwaa miti hin jedha waaqayyo kan hundumaati malee kan isaanii miti waaqayyo abbaan koo bilisa sin baaseera isaan jennaan. An sasa waaqayyo abbaa koo jedhan dur isaanitti naara waaqayyo naaf dhiisu sinis naa dhiisaa nama waaqayyo. Dura musliima turte ati? Musliima beessabiin keenya. Kanaaf namoota rakkataniin immoo maal jettaree dhumarratti? Jechuma dubbatamu amanuu duwwaadha bakka. Isuma dubbatamu amanuudha. Isuma dubbatamu amanaa waaqayyo waan hundaa hojjechuu danda'a. Harka keessan walitti buusaa waaqayyoof galata galchaa.